Dandama. Dandama. Sizi kutlarım yerim, af af yarim yarim, dayanamam yandım gittim. Sagantaa tana keessatti barreeffamoota maxxansaalee garagaraa irraa walitti sassaabannee fi barnoota tan jennee amannee sagantaa itti dhiyeessinu. Bana sorma o günü, eriyor benim bedenim. Dandama. Sizi kutlarım yerim, af af yarim yarim, dayanamam yandım gittim. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go tears. Gochichi bakakkaadha ja'an jaamanii of wallaaluudhaas ni ja'amam hamileedha malee wahuu miti kan ja'anis hin dhabamne ahaddii jaalala caala kan ja'aniif ammoo kun maraatuudha kanaas ja'an san seenichi hiikaa wareegama jaalalaa mul'isee galmaawee bara caheeti jira jaalalti ulfataa ta'e dhalachuudhaaf wal arguun dirqama hin jeena adaraa hin dogoggorinaa isiniin jaam seeneessaan bara jiddu galeessaa lammii xaaliyaanii jaavoonii bookaaviyoon seenaa jaalalaa dhugaa inni barreessa keessaa tokko haqa kana kan mirkaneessuudha ilma mooticha siisiilii garbiinoo fi intala mooticha tunuuziyaa jidduutti qaanqeen jaalalaa qabatte wal arganii yookaanuu wal beekanii kan qabattee miti gamaa fi gamana ta'anii wal dhageenii qofaan kan uumameedha uumamuu bira kutee osoo waliin arkin kan dagaageedha dagaaguu bira kutee seenaa ajaa'ibaa wareega jaalalaa kan kafalchiiseedha guutuu seenaa xaaliyaan awurooppaatii fi tunuuziyaa afrikaa jidduutti uumame akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go tears. Garbiinoon abbaa isaa ijoollummaan dhabee irraa du'e jechuudha akaakayyuun isaa mootii gaagiloon ilma isaanii kana masara mootummaa keessatti qananiidhaan guddisan bareedaa bilchaataa hayyuu ijoollee kan ta'e garbiinoon maqaan isaa beekamtummaan isaa guutuu siisiilii walga'uu jalqabe siisiilii bira kutee gara addunyaa biraatti dabre beekamtummaan isaa deemee tunuuziyaa afrikaatti seene masara mootummaa tunuuziyaatti gale gurra intala mooticha tunuuziyaa biraas ga'e giiftiin tunis guddina garbiinoo guddiftee dhageeffatte dhandhamtee mi'eeffatte hogguu dhageeffachuu hogguu araaraatti taate amantanuu amanuu baattanuu osoo garbiinoo yaadduu jaalala isaatiin qabamte. gara biraatiin bareedinni giiftii tanaa beekumsaa fi beekamtummaa isiitiin waliin siisiilii walga'e akkuma siisiilota hundaatti garbiinoonis dhaga'e inninis waa'ee isii yaaduu jalqabe kennaatti kennee ergamtoota gara tunuuziyaa erge tunuuziyaa seenan ergamtoota keessaa tokko daldalaa fakkaatee isiin wal qunname jaalala garbiinoon isiif qabu isii taphachiise kennaan tunis siif jechuudhaan itti laate intalti mootichaatis ergicha gammachuun qeebalte isiinis jaalala garbiinootiin qabamuu osoo hin dho'isin itti himte jaalalaa fi mira isii kan isiif ibsu kennaa durriitii fi meeta qaqqaalii qabsiiftee deebifte. kennichatti baay'ee kan gammade garbiinoon kennaa kana jee kennaa kana eenyuu maaluu isa hin madaalu jee gammachuun amma jarri lachuu wal jaalataniiti jiran osoo jaalalti gooblaa taatee nama bararsiifte walitti bararan ture garuu hin dandeenyu. xaliyaa waliif erguu heddummeessan amma kennaa waliif ergan gaaf tokko wal urgeeffatanii wal hammatanii
halkan gaarii akka walii wajjiin dabarsan waliif hawwan yaanni koo gama keetii yaanni koo si biraa jechuun waliif wallisan. Yaanni koo gama keetii yaanni koo si biraa gama koo deebilee jala deebiraa ogaraan obsana beeruka maaliin taraa. Jidduutti garuu oduun gaddaa gurra namaatiif akka gaara kundulootti ulfaatu dhaga'ame. Tiraajeedii tiyaatara Giriikii irratti dur soofikaals faan barreessan fakkaata. Dubbiin garuu tiraajeedii miti, asoosamaas miti, dhugaadha. Abbaanis giiftii tana mooticha biraatiif qaadhime. Dubbiin tun imimmaan giiftii akka galaanatti harcaafte. Mooticha hayyame isiitiin ala qaadhimamteef jalaa baddee gara Siisiilii bararuudhaaf hamilte. Garuu akkamitti haa gootu? Biyya eessatti beeyti? Eegumsa jalaa akkamitti baati? Tanaafuu kun hin yaadamu. Oduun gaddaa kun gurra garbiinootis ga'e. Waan qabatuu fi waan gallakkisu dhabe. Aaree balbale. Garuu murtii takka irra ga'e. Jaalalleen isaa barootaaf abjechaa ture harka nama biraa hin seentu. Jaalallee isaa hoggaa gara bultii siyaaraatti bahara gubbaa imaltee deemtu dabaaltota harkaa saamee fudhachuuf murteesse. Dubbiin gabaabduudha. Markaba keessa seenee lola ni eegala. Seefii isaa ni diriirsa. Gootummaan ni falmata. Jaalallee isaa eeydota isee harkaa fudhatee tan dhuunfaa isaa ni godhata. Kanuma kun yaada murtii isaati ture. Isiin maal tonnuuf malaa yaaddi? Fala barbaada asii fi achi seenti. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go. Mootichi Tunuuziyaa oduu karoora garbiinoo dhagee sodaan qaama weerarte. Sodaa isaatiif fala barbaaduuf jecha akaakayyo garbiinoo gaagiloomiin yeroon intala isaa itti kennan akka ga'ee fi garbiinoon lola akka irratti hin banne akka irraa dhorkuuf waadaa akka galuuf ergaa itti erge. Jaalalti garbiinoo dilas kan hin beeyne akaakayyoon isaa mootiin gaagiloon akka sodaan tokko isa hin seenne mooticha Tunuuziyaatiif ahaddii seeneef. Ahaddii isaanii mirkaneessuuf guwanti yookaanu harkoo harkaa isaa baasee ergeef. Mootichi Tunuuziyaa ahaddii mootichaa akkuma dhageen amna yookaanu cidhaaf qophii jalqabe. Markabni giiftiin ittiin deemtu qophaa'e. Markabichi bareechifamee kukkuulame. Hanga haalli qilleensaa amnaaf mijaa'u dhufutti buufata doonii kaariteejii irratti mijeeffatte. Giiftiin gara nama hin jaalannee deemuun dhugaa itti taate tun ergaa hatattamaa gara garbiinoo ergite. Dhiheenyatti markabaan gara Giraanaadaa akka deemtu ibsite. Amnitiisii kun kan jaalalaa fi gootummaa isii ittiin mirkaneessitu ta'uu itti himte. Ergichi kan ga'e garbiinoon yeroof waan godhu wallaale. Samii dachiin duraa itti olle. Akka gara baharaa deemee hin lolle ahaddiin akaakoon isaa isa hidhe. Garuu balballi jaalalaa onnee isaa keessa balbalu boqonnaa isa kute. Ahaddii yookaan waadaa akaakoo isaa jaalala isaatii wajjin wal cinaa qabee wal madaalchisen. Waan mizaana tokkorra taa'u ittiin fakkaanne. Jaalala diigurra ahaddii diiguun itti salphatte. Osoo samii fi dachiin walitti garagalte jaalalti akka hin diigamne amane. Jaalalaaf harka kenne. Ahaddiitti duyda gale. Lolee falmatee jaalallee isaa fudhachuuf murteesse. Gara baharaa jaalalleen isaa dabartuunitti jaallowwan isaatii waliin dhiyaatee eeggate. Markabni jaalallee isaa baaddattee halaalaa as baate. Garbiinoon gara shariikonni isaa achi garagalee kabajamtoota jaallowwan kiyya itti fufe. Kabajamtoota jaallowwan kiyya isin keessa namni maalummaa jaalalaa hin beekne ni jira jee hin yaadu. Sababniinis wanni jaalala dhoorkame yoo jiraate meeshaa yookaan waan qullaa qofam.
namni jaalala dandame miira isii naaf hubata jeeti yaadam jaalalaan natti jiram kana hunda kan naa jaju jaalalam bareedduun tiyya markaba ibduratti agartan tana keessa jirti markaba kana keessa qabeenya maallaqa guddaa baasu hedduutu jira gootummaan lollee injifannoo yoo galle qabeenyi hundi keessan ta'am ani qabeenyi kiyya bareedduu tiyya qofa ta'a je'ee itti himeen. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go. Garbiinoon akkuma haasoo fitateen eebboo yookaanuu qara isaanii xilleeffatanii gara markabichaatti qaceelan baara gubbatti ibiddi balbaluuf deemam eegdonni giftii baaraganiis filannoon qaban lama qofam yookaan loltoota fuuldura isaanii jiru kana dura dhaabbatanii falmachuun yookaan harka kennachuudhaan garbiinoon sagalee ol fudhatee markabicha dhaabaa yoo lola barbaaduu baattan wanti yookaan harkaaddiif isinitti kenname gara bishaanitti darba murtii teessan nu beeksisa je'ee itti lallabe dhiigaa dhangala'aa malee markaba hin dhaabnu harkaas hin kenninu markabicha keessaa sagalee murtii deebisaa dhageeffame ture. ijji garbiinoo gara markabichaa qaceeltee jaalallee isaa daawwatte daran miidhagdee itti mul'atte daran jaalalaan qabame gwaantiin hiikkaan qabdu yoo feetan akaawwadhaatii nyaadhaa je'ee itti lallabe eeboo walitti darbuun eegalame lolli finiinee sa'a dheeraaf itti fufe dhiigni dhangala'ee galaanarra yaa'e lubbuun namaa baay'een dhumte lolli akka isaaf hin milkaa'in kan hubate garbiinoon doonii ibidda tuftu kan biyyaa fidee dhufe gara markabaatti eeyse eegdonni markabichaa hoggaa doonitti argan giftii markaba gara jalaarraa gubbaatti ol baasan lolli daran finiine garbiinoon faan ejjennoo cimtuu eegdota giftii barbadeessu fudhatan tasa wanti hin yaaddamin uumame giftiin dhawamte eegdonni siitis baaraganii baharatti faranii dhuman garbiinoon akkuma abalee isaa qabateen markabicha keessa seene wanti arge garuu sammuu isaa bakka lamatti dhoose. jaalalleen isaa dhiigaan faalamtee markabarra bal'ifamteeti jirti gammachuun injifannoo osoo hin ta'in gaddi onnee isaa weerare reeffa jaalallee isaa hammatee boo'e imimmaan harcaasee gara moggaatti achi baase akkuma hammateen gara siisiilii geessee awwaale dhimmicha mootichi tunuuziyaa dhaga'e maali osoo ahaddii ta'e hin eegin hafte jechuudhaan mooticha siisiilii manguddichaaf ergaa erge mootichinis akkuma ergaan isa ga'een waadaan badurra kan dhalan baduu wayya jecha ju siisiiliffaan yaade akkasitti murteesse garbiinoon haa fannifamu. ilma isaa haalaan jaalatu irratti murtii maayyii murteesse garbiinoonis qabamee dabaalamee gara addabaabaayii geeffame daqiiqaawwan keessatti mormi isaa dheeraan surgisa aadaa keessa seene jaalalleewwan lamaan takkaa osoo ijaan waliin arkin wal jaalatan kun guyyoota keessatti wal faana qabrii bu'an jaalalaaf addunyaa tanatti duyda galan isaan lachuu du'aan boqotan seenaa isaaniitis achirratti raawwatan. The heart does go on once more.